Halloo, halloo. Ani caaltuudha, caaltuudha. Obbo Bariisoo. Dhimma Jawaarii fi dhimma OMN kanarratti dubbachuu barbaanna jetteeti. Yaada gaariidha. Dhimma Jawaarii fi dhimma OMN kanarratti dubbachuun barbaachisaadha beekika. OMN kana mala itti mallee tooftaa addaa itti baafannee OMN kuni buqqa'uu qaba uummata kanarraa. Uummanni Oromoo bilisoomuu barbaada yeroo dhiyoo keessatti Jawaar kanaa fi OMN kana ofirraa kutuu qabna beektu. Jawaar silaa sirrii jettan Jawaar silaa fagoo jira hin dandeenyu. Ummatuma keenya kana waliigallee OMN kana akka maallaqni isatti hin kafalamne goosisuu qabna beektanii. Qabsoon isaanii karatti cittee hafti malee OMN hin dalagu hafee jira. Ijoolleen xiqqaanis guddaanis isuma Jawaar kana jedhu yeruma hunda fuula sooshaal miidiyaa irratti nu rakkisan, biyya irratti nu rakkisanii jiran. Kanaafuu maal gochuu qabna? OMN kanas jalaa kunnee gurbacha kanas haamilee isaa tuquu qabna beeka. Haala kana yoo itti fufne qabsoon Oromoo yeroo muraasa keessa fashaloofte tokkummaa kan jedhamutti deebi'uun ni danda'ama beektu. Sirriidha. Gurbachuma kana guddaa xiqqaanis kan arginis kan arges Jawaar jedha. Maalikaa Jawaar jechuun kun? Qabsoon kun addaan cituu qaba. Qabsoon Oromoo gaafa Jawaar kanarratti duula cimaa deemsisnee liivii adda addaa waraabnee isarratti kan duullu walii gallee warroota kinoo abashoota afaan hin dandeenye kanas dudubbisnee itti himnee isaaniin irratti qabsaa yoo jenneen qabsoon kun duubatti deebi'aa deema beektee hamileen isaanii qabbanaa deema gurbaa kana yoo jalaa qabne. Sirriidha. Akkasitti malee akka biraatitti hin argannu beeka. Xiqqaanis guddaanis shamarri silaa maraattee jirti gurbuma kana Jawaar jedhu asirratti. Intalatti Geegaa jedhamtu san beektu ishee Jarman jirtu sun isheen sunillee Tigreedha jenneeni akka laalu uummata Oromoo kanaa walitti buutu dubbii darbee yeroo dheeraa ture kanneen finnee walitti as finnee akkasitti gaa gurbaan kuni ummata keenya basaastudha jennee yoo itti himnee saaxillee jennee uummanni Oromoo fayyaalessa beeki yeruma sanirraa dachaa beeki gaa gurbaa kanarratti duula cimaa goosisnee kaayyoo keenyaaf ottoofuu ni dandeenya. Yaada bareeda yeroo muraasa keessatti liivii waraabuudhaanii akkasuma babal'ifannee kaayyoo keenya guruupii waatsaappii irratti marii adeemsifnee halkanii guyyaa irratti hojjechuu qabna. Kufuu qaba gurbaan kun. Haala kana yoon ta'ini gurbachiin kufu beekte. Dhuguma siin jedha. Akkasumalee ta'uu laaligaa Jawaar kana kuffisuu barbaanna beektanii yeroo dhiyoo keessatti kuffisnee laaligaa qabsoo Oromoo kanneen duuba deebisuu barbaanna beektu. Dhugaa keessan. Caalaan hoomaas siin jedhe isumarra duula banaa jedhuumi isumarra duula banaa akka inni afootti hin deemne qabsoon Oromoo. Haa ta'u gaa akkasitti gaa yaada kana bal'isnee irratti ilaaluu qabna gurbacha kana kuffisuudhaa fi qabsoo Oromoo kana fashaleessuu barbaanne liivuma waraabnee isuma arrabsuu qabna isumaa fi deeggartoota isaa niin jalatti arrabsinee laalkaa buchullaa jennee maqaa itti baasne hamilee isaa xiqqeessuu qabna jechuudha. Marii yeroo gabaabaa keessatti dhimma isaa kanarra dubbannee laali isaa kana fashaleessinee jennee qarqaarsa OMN irraa hafaa kanaan duras akkatti OMN kuchisiisnee jirra ammallee qabsoo keenya itti fufne qabsoon Oromoonni walitti gurbaan kun yeroo gabaabaa keessatti fidee walitti qindeesse kun akka addaan citu taasisne akka gargar faca'u goona Oromoo kana beekte. Yoo tolani Itoophiyaan dinnatiin wajjin haa ijaaran malee Oromiyaan addatti cittee haa baatu mirga abbaa dhuunfaa falmannaa bilisummaa kophaa keenya barbaanna kan isaan jedhan kun hin ta'u fudhataman qabu kun. Kana godhuudhaaf immootu tooftaatti fayyadamuu qabna dhugaa keessan
borumoo garee WhatsApp irratti akkana dubbistanii baay'inaan irratti mari'annu beekaaga. Dhugaa rabbiiti akkas leen ta'u qabsoo isaanii kana fashaleessine hin beektu akkuma kanaan dura jeneraal Kamaal Galchuu ariinee irraa baasne sani ammallee kanallee ariisnee baasnuu qabna kaakuni hojii keenyaa mitiire. Haala kana yoo ta'e qabsoon Oromoo duubatti hin deebiti Itoophiyaa andinnaatiin wajjin ijaaran jennee abdii irraa qabna ka. Nuti kan barbaannu Itoophiyaa andinnatiidha malee Oromoo kana hin barbaannu beektaa. Hayilamaariyaam illee dubbisee jira Abbaay Tsahaayyeellee baay'een hojjaasee maallaqa baankii sikaa konkolaataa sii bitanaan jedhe manallee fooqii siifan kennanaan jedhe beektaa. Bakka hedduu viidiyoodhaan natti argisiisee jira iddoolee manneen sii kennanaan jedhe keessatti. Hanga manni kun hundi naa kennamutti ani silaafuu isa hin dhiisu beektaa manni amma fooqii cimaatu naa kennama. Akkas yoo ta'an ilaaligaa akkasitti bas konkolaataa guguddaa kanneen kan fe'aates lafa qonnaa kana hundaa sii kennanaan jedhe Abbaan Tsahaayyee dubbisee ture. Gurbacha kana laali akkatti irratti hojjechuu qabna beektaa. Sossobneetuma laalikaa akka uummanni Oromoo maallaqan godhuu qabna. Akkasin jedha yaada gaariidha. Fudhatama qaba dhugaa rabbii fudhatama qaba. Kana qabsoo akkatti yoo fashaleessani Oromoon akka hin bilisoomne barbaanna nuti laaligaa Itoophiyaan dinnatii ijaaruu feena beektuu miti. Dhugaadha. Gurbichi maali hundumti namaatu gurbichuma kanarratti lakkafameen se'a wanuma jaalala isaa taasau. Aboo gaanurratti bilbilinaa hojirra jirra. Haala kanaa yoo ta'e bareeda jechuudha. Hayyee yaada bareeda. Hayyee. Haa ta'u gaa'e. Ati gaa akkuma baratte san ilaali liibii gizee afurii shawwaraabii takka jidduudhaan kolfaa takka kolfisiisaa yookaan immoo isa arrabsaa laalcidhaanis seenii kaa'ollee arrabsaa akkasitti laalga. Hamilee isaanii tuinee laali qabsoo Oromoo kanniin galaafannee bittinis abbaa goonee duubatti deebisna qabsoo Oromoo kana. Nu duubaa dhufanii nu fuuldura yaa'udha kaayyoon isaanii amma beekte harkaa bittinnaa'ee Itoophiyaan dinnatii san ijaarra malee jawaarumti nu caalaan deemu jechuudha jawaar. Duula irratti banuu qabna jawaar kan irratti. Dhugaa. Nu harkaa galee nagartuu yeroo tokkoon Oromiyaa bilisoomsee lafa kaayuudha kaayyoon isaa harkaa deebisuu qabna harkaa buusuu qabna dhimma kana irratti hojjechuu qabna. Dhugaa. Hayyee. Chaarjii na jalaa fixate jettuu bilbilli. Chaarjii fixate bilbilli jettanii. Hayyee egaa chaarjiillee sin jalaa kan fixatu taate ganama irra mari'annee liibii kana waraabnee gurbacha kana irratti duula banuu qabna beeka. Dhugaa. Akkas malee hin taane dubbiin. OMN kana laali kanaan duras Abbaay Tsahaayyee wajjin marii taasisnee kanuma abbaa duulaa fa'aa wajji taasisnee OMN kana irraa mursiisne. Amma immoo OMN biyyarraa muramee jira isarratti duula godhuu qabna beeka. Dhugaa. Haa waraaban ijoolleen kanneen kan hundi isaatu haa waraaban ilaala haa waraabaniitumaan gurbacha kanarratti aduulani. Sabboonaa jimsa godhu waaqni maal jettee naa barreessite gurbaa. Beek yeruma sanirraa dachaa beeki ka gurbaa kanarratti duula cimaa goosisne kaayyoo keenyaaf ottoofu ni dandeenya. Yaada bareeda yeroo muraasa keessatti liibii waraabuudhaanii akkasuma babal'ifannee kaayyoo keenya guruupii waatsaappii irratti marii adeemsifnee halkanii guyyaa irratti hojjechuu qabna. Kufuu qaba gurbaan kun. Haala kana yoon ta'ini gurbachiin kufu beekte. Dhuguma siin jedha.
akkas maleen ta'u laaligaa Jawaar kana kuffisuu barbaanna beektanii yeroo dhiyoo keessatti kuffisnee laaligaa qabsoo Oromoo kanneen duuba deebisuu barbaanna beektu. Dhugaa keessan. Caalaan homaas siin jedhe isumarra duula banaa jedhuumi isumarra duula banaa akka inni afootti hin deemne qabsoon Oromoo. Haa ta'u gaa akkasitti gaa yaada kana bal'isnee irratti ilaaluu qabna gurbacha kana kuffisuudhaa fi qabsoo Oromoo kana fashaleessuu barbaanne liivuma waraabnee isuma arrabsuu qabna isumaa fi deeggartoota isaa niin jalatti arrabsinee ilaalkaa buchullaa jennee maqaa itti baasne hamilee isaa xiqqeessuu qabna jechuudha. Marii yeroo gabaabaa keessatti dhimma isaa kanarra dubbannee laalisa kana fashaleessinee jennee qarqaarsa OM irraa hafaa kanaan duras akkatti OM kuchisiisnee jirra ammallee qabsoo keenya itti fufne qabsoon Oromoonni walitti gurbaan kun yeroo gabaabaa keessatti fidee walitti qindeesse kun akka addaan citu taasisne akka gargar faca'u goona Oromoo kana beekte yoo Oromoo maallaqan godhuu qabna akkasin jedha yaada gaariidha fudhatama qaba dhugaa rabbii fudhatama qaba kana qabsoo akkatti yoo fashaleessani Oromoon akka hin bilisoomne barbaanna nuti laaligaa Itoophiyaan dinnatii ijaaruu feena beektuu miti dhugaadha gurbichi maali hundumti namaatu gurbichuma kanarratti lakkafameen se'a wanuma jaalala isaa taasa'u bakka aboo gaanurratti bilbilinaa hojirra jirra. Haala kanaa yoo ta'e bareeda jechuudha. Hayyee yaada bareeda hayyee. Haa ta'u gaa'e. Ati gaa akkuma baratte san ilaali liibii gizee afurii shawwaraabii takka jidduudhaan kolfaa takka kolfisiisaa yookaan immoo isa arrabsaa laalchinaanis seenii kaa'ollee arrabsaa akkasitti ilaalga. Hamilee isaanii tuinee laali qabsoo Oromoo kanneen galaafannee bittinis abbaa goonee duubatti deebisna qabsoo Oromoo kana. Nu duubaa dhufanii nu fuuldura yaa'udha kaayyoon isaanii amma beekte harkaa bittinnaa'ee Itoophiyaan dinnatii san ijaarra malee Jawaarumti nu caalaan deemu jechuudha Jawaar. Duula irratti banuu qabna Jawaar kan irratti. Dhugaa. Nu harkaa galee nagartuu yeroo tokkoon Oromiyaa bilisoomsee lafa kaayuudha kaayyoon isaa harkaa deebisuu qabna harkaa buusuu qabna dhimma kana irratti hojjechuu qabna. Halloo. Ani caaltuudha. Obbo Bariisoo. Dhimma Jawaarii fi dhimma OM kanarratti dubbachuu barbaanna jetteeti. Yaada gaariidha. Dhimma Jawaarii fi dhimma OM kanarratti dubbachuun barbaachisaadha beekika. OM kana malatti mallee tooftaa addaa itti baafannee OM kuni buqqa'uu qaba uummata kanarraa. Uummanni Oromoo bilisoomuu barbaada yeroo dhiyoo keessatti Jawaar kanaa fi OM kana ofirraa kutuu qabna beektu. Jawaar silaa sirrii jettan Jawaar silaa fagoo jira hin dandeenyu. Ummatuma keenya kana waliigallee OM kana akka maallaqni isatti hin kafalamne goosisuu qabna beektanii. Qabsoon isaanii karatti cittee hafti malee OM hin dalagu hafee jira. Ijoolleen xiqqaanis guddaanis isuma Jawaar tolani Itoophiyaan dinnatiin wajjin haa ijaaran malee Oromiyaan addatti cittee haa baatu mirga abbaa dhuunfaa falmannaa bilisummaa kophaa keenya barbaanna kan isaan jedhan kun hin ta'u fudhataman qabu kun. Kana godhuudhaaf immootu tooftaatti fayyadamuu qabna dhugaa keessan borumoo garee WhatsApp irratti akkana dubbistanii baay'inaan irratti mari'annu beekaaga.
dhugaa rabbiit akkas leen ta'u qabsoo isaanii kana fashaleessine hin beektu akkuma kanaan dura jeneraal Kamaal Galchuu ariinee irraa baasne sani ammallee kanallee ariisnee baasnuu qabna kaakuni hojii keenyaa mitiire haala kana yoo ta'e qabsoon Oromoo duubatti hin deebiti Itoophiyaa andinnaatiin wajjin ijaaran jennee tabbii irraa qabna ka nuti kan barbaannu Itoophiyaa andinnatiidha malee Oromoo kana hin barbaannu beektaa Hayilamaariyaam illee dubbisee jira Abbaay Tsahaayyeellee baay'een hojjaasee maallaqa baankii sikaa konkolaataa sii bitanaan jedhe manallee fooqii siifan kennanaan jedhe beektaa bakka hedduu viidiyoodhaan natti argisiisee jira iddoolee manneen sii kennanaan jedhe keessatti hanga manni kun hundi naa kennamutti ani silaafuu isa hin dhiisu beektaa manni amma fooqii cimaatu naa kennama akkas yoo ta'an ilaaligaa akkasitti bas konkolaataa guguddaa kanneen kan fe'aates lafa qonnaa kana hundaa sii kennanaan jedhe Abbaan Tsahaayyee dubbisee ture gurbacha kana laali akkatti irratti hojjechuu qabna beektaa sossobneetuma laalika akka uummanni jawaar kana jedhu yeruma hunda fuula sooshaal miidiyaa irratti nu rakkisan biyya irratti nu rakkisanii jiran kanaafuu maal gochuu qabna OM kanas jalaa kunnee gurbacha kanas haamilee isaa tuquu qabna beeka haala kana yoo itti fufne qabsoon Oromoo yeroo muraasa keessa fashaloofte tokkummaa kan jedhamutti deebi'uun ni danda'ama beektu sirriidha gurbachuma kana guddaa xiqqaanis kan arginis kan arges jawaar jedha maali ka jawaar jechuun kun qabsoon kun addaan cituu qaba qabsoon Oromoo gaafa jawaar kanarratti duula cimaa deemsisnee Liibiyaa adda addaa waraabnee isarratti kan duullu walii gallee warroota kinoo abashoota afaan hin dandeenye kanas dudubbisnee itti himne isaaniin irratti qabsaa yoo jenneen qabsoon kun duubatti deebi'aa deema beektee haamileen isaanii qabbanaa deema gurbaa kana yoo jalaa qabne sirriidha akkasitti malee akka biraatitti hin argannu beeka xiqqaanis guddaanis shamarri silaa maraattee jirti gurbuma kana jawaar jedhu asirratti intalatti geegaa jedhamtu san beektu ishee jarman jirtu sun isheen sunillee Tigreedha jenneeni akka laal ummata Oromoo kanaa walitti buutu dubbii darbee yeroo dheeraa ture kanneen finnee walitti as finnee akkasitti gaa gurbaan kuni ummata keenya basaastudha jennee yoo itti himnee saaxillee jenne ummanni Oromoo fayyaale